Abbaa koo waliinan sagaagalee. Qormaata jireenyaa kutaa 13ffaa. Akkam jirtu hordoftoota koo. Nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayib godhaa. Seenessi kun yoo isinitti tole immoo laayikii tuqaa. Yaada qabdanis koomentii jalatti naaf barreessaa. Kanneen seenessa qormaata jireenyaa kana kutaalee darbaniif dhaggeeffannee chaanaalii kana jala seentanii dhaggeeffachuu ni dandeessu. Seenessa qormaata jireenyaa kutaa 12ffaa darbe keessatti seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun yaadaniin godaansa galaana irraan gara biyya alaa deemuuf karaa dallaalaa wantoota mijeeffachuu qabdu mijeeffachaa akka jirtu, qarshii gaafatamtee turtes hojii sagaagalummaa hojjettee walitti qabachaa akka turte, namoonni isheen waliin ciistu kan macha'an yoo ta'e immoo isaan jalaas hatuun, akkasuma waan qabdu hunda gurgurattee walitti dabalachuun qarshii gaafatamte gaafa guuttattee deemuuf qorannoo fayyummaa ishee agarsiisuu kan deemsa sanaaf ishee barbaachisu taasistu garuu amanuuf miti dhagahuufuu waan humna isheetii ol ta'e dhiiga ishee keessa vaayirasiin HIV akka jiru itti himanii akka turan yaadaniinis battaluma kana dhageessetti of wallaaluu ishee isin biraan gaheen ture. Guyyaa har'aa immoo kan itti aanu fi kutaa 13ffaa bifa kanaan isiniif qabadhee dhiyaadheen jiraatii hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Yaadaniin vaayirasiin HIV dhiiga ishee keessa akka jiru yeroo itti himamu rifattee ergoof wallaaltee achuma hospitaala sana keessatti siree qabsiisanii yaala godhaaf erga turanii guyyaa 2 booda of bartee kaate. Yeroo of bartee kaatu kutaa tokko keessa siree irra qofaa ishee ciiftee jirti. Bitaa fi mirgatti yoo ilaaltu homtuu ishee bira hin jiru. Ol ka'uuf yaadde garuu humna dhabde. Ka'uu hin dandeenye. Mataanis baay'ee ishee dhukkubee jira. Yeroo kanatti kutaa sana osoo hin seenin dura waan ta'e yaadachuu eegalte. Waa'ee imala ishees yaadde. Yeroo kana ture yaadaniin jecha doktorichaa HIV isa jedhu kan isheen yaadatte. Isheenis battaluma sanatti hin ta'u, jiraachuun qabu jettee gulukosii godhameefii jiru ofirraa baafte. Yeroo kanatti doktorri dargaggeessi tokko kutaa ishee sana seenaa osoo jiru argee fiigee bira gahee, obboleettii koo tasgabbaayi, dhiisi, akkasii miti, akkas ta'ummaan qabu jedheen. Yaadaniin garuu akka nama maraatee taatee jiraachuun qabu jettee iyyite. Doktorichis carraaqqii guddaadhaan booda amansiisee tasgabbeesse. Yaadaniin erga guutumaan guututti ofitti deebitee booda doktoroonni fayyummaa isheen wal qabatee rakkoo addaa akka hin qabne erga ilaalanii mirkaneessanii gorsa barbaachisaa ta'e kennanii fi torban 2 booda deebitee irra deebiin qorannoon godhamee fi qorichas akka jalqabdu itti himanii isheenis gorsa isaanii hunda tole jettee fudhattee hospitaala sanaa baate. Akkuma hospitaalaa baateen kan isheen deemtee gara mana kiristaanaa ture. Achis deemtee gara waaqa isheetti boosse. Yaadaniin garuu boo'uu malee fedhiin keessa ishee maal akka ta'e maal jettees akka kadhattu hin beektu ture. Garuu irra deddeebiin akkas jette. Garuu maaliif rakkina kana hunda natti murteessite? Cubbuun koo maali? Badii eenyutiinan akka kanatti adabamaa jira jechuun gara waaqatti boosse. Deebiin waaqayyoo yeroo kamuu hojiidhaan waan ta'eef yeroo sanatti deebii tokkollee hin arganne. Boo'icha ishee xumurtee gara manaatti galte. Mana galtee teessee erga itti yaaddee booda waan tokko gochuuf murteessite. Hoteelan kana dura hojjedhutti deebi'ee dhiirota irratti haaloo ba'uun qaba ofiin jette. Yaadaniin kan duraa caalaa of kunuunsaa waan jirtuuf baay'eetti bareedee jira. Dhiironnis ishee arganii bira darbuun isaaniif qormaata guddaa ta'aa dhufe. Yaadaniin garuu erga guyyaa hospitaalaa baate sanaatii miilli ishee gonkumaa gara mana yaalaa deemee hin beeku. Isheen kana duraa du'uu barbaadde. HIV isaan jedhanis guyyaa barbaade na haa ajjeesu, qorichas hin fudhadhu, dhiirota irratti garuu haaloo koo ba'uun qaba
jettee of dhoksitee jiraachuu jalqabde. Yaadaniin umurii dargaggummaa keessa waan jirtuuf akkasuma baay'ee bareedduu waan taateef dhiirota kiyyeessuun isheef salphaa ture. Kuni akka kanaan osoo jiru egaa kiyyoo ishee keessa jalqaba abbaa hoteelichaa sana galfachuu ture. Karoorri ishee ofuma isheef itti yaaddee akka inni ishee gudeedu goote. Akkuma yaaddee milkaa'ee fi of eeggannoo tokko malee wal qunnamtii saalaa raawwatan. Hojiin ishee inni lammaffaan akka ana waliin ciiste haadha manaa keettan hima. Akka inni himne yoo barbaadde qarshii 50,000 naaf kennii sana booda hoteela kee keessaa ba'eensiif deema kan jedhu isaaf dhiyeessuu ture. Kan isheen yaadde kunis akkuma yaaddetti milkaa'ee fi yaadaniin qarshii 50,000 abbaa hoteelichaa sana irraa erga fudhattee booda bakka duraa dhiistee hoteela biraa keessatti hojuma dura hojjechaa turte argattee qacaramte. Egaa yaadaniin dhiiga ishee keessaa vaayirasiin HIV akka jiru ni beekti. Garuu dhiira argatte hunda waliin of eeggannoo tokko malee fedha foonii waliin raawwatti. Kana gochuu isheettis gonkumaa itti gaabbitee hin beektu. Inumaa hanguma dhiira tokko vaayirasichaan saaxiltee gammachuutu isheetti dhaga'ama ture. Haala kanaan waggaa tokkoof kan turte yoo ta'u, turtii ishee kana keessatti adii hanga gurraachatti, Itoophiyaawwii hanga Ingilizaawwii nama ishee gaafate hunda osoo bira hin darbin summii haaloo ba'uu ishee itti facaaftee jirti. Guyyaa tokkos namicha sooressa tokko waliin buluuf walii galte. Yaadaniin abbaa ishee bifaan gonkumaa hin beektu turte. Galgala immoo yeroo kamuu hojii ishee dura alkoolii fi wantoota nama hadochan ni fayyadamti. Haa ta'u malee hanga humna isheetii ol ta'ee of wallaalchisutti tasumaa fayyadamtee hin beektu. Maaliif jennaan erga waan raawwachuu qabdu xumurtee booda kanneen of gatan yoo argattee giphii isaanii seenuu bartee jirti waan ta'eef of gatuu fi of wallaaluu hin barbaaddu. Guyyaa sooressa kana waliin bulte kanas miira isaa qabbaneeffatee akkuma inni rafeen halkan isa biraa kaatee giphii isaa sakatta'uu eegalte. Yeroo kanatti ture kan ajaa'ibni isheen hin eegne ishee mudate. Yaadaniin guyyaa sooressoota waliin bultee qarshii hedduu isaan jalaa fudhatti ture. Akkuma bartee gaaf kanas qarshii namichaa fudhachuuf osoo sakatta'aa jirtu akka tiraafikaa heeyyama konkolaachisummaa isaa harkatti galfatte. Ni ilaalte. Maqaa isaa yoo dubbiftu yoomiyyuu ni ta'a jettee waan isheen tilmaamuu hin dandeenyedha kan ishee mudate. Ija kooti moo jettee ija haqattee ammas irra deebitee dubbifte. Maqaa guutuun namichaa Mootummaa Tulluu jedhama. Maqaan abbaa ishees Mootummaa Tulluu akka ta'e ni beekti. Namichi kun abbaa dhalootaa ishee kan isheen qaaman hin beekne ture. Abbaan ishee dubartoota hedduu waliin akka sagaagalu kan beektu ta'us garuu isheen kan beektu qabeenya isaan guyyoomsee harka isaa galfataadha malee dubartoota hojii sagaagalummaa qofa hojjetan bira ni deema jettee yaaddee hin beektu. Waan argite kana mirkaneeffachuuf boorsaa giphii isaa keessa wantoota jiran kan biraa yoo sakattaatu suuraa obboleessa ishee kan obsaa akkasuma kan obboloota fi obboleettiiwwan ishee biroo kan isheen hin beeknetu achi keessa jira. Yaadanii wanti argite bitaa itti galee afaan qabattee dhaabbattee hafte. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo, seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun kanan isin biraan gahaa jiru kutaa 13ffaa fi inni har'aa kanuma irratti xumuree jira. Kutaa 14ffaan kan itti fufu ta'a. Hangasitti kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon ani yeroo yeroon gadi dhiisu akka isin bira ga'uuf immoo mallattoo bilbilaa kana oon godhachuu hin dagatina. Guyyaa biraa viidiyoo kan biraa qabadhee hangan isiniif deebi'utti lafa jirtanitti nagaa naaf ta'a. Nagaatti.